Hai hai akkam jirtu har'as viidiyoo biraatti waliin deebinee jira. Viidiyoon kiyya inni har'a grade 10 unit 1 part 8 isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Paartii kana jalatti waa'ee aromatic hydrocarbons ilaalee jechuudha. Hanga xumura viidiyoo kiyyaatti na wajjin turuu hin irraanfatin. Akkasumas viidiyoo kana like godhuudhaan jalqaba, akkasumas hiriyoota keessaniif share godhuu hin irraanfatina. Chaanala kanaaf yoo haaraa taatan ammoo subscribe godhuu hin irraanfatina isin jedha. Gara barnoota keenyaa deemna. Har'a kan nuti ilaallu aromatic hydrocarbons dha. Yeroo darbe keessa saturated and unsaturated isa jedhu ilaallee jirra. Har'a ammoo aromatic hydrocarbons isa jedhu ilaallaa jechuudha. Aromatic jechuun maal jechuu akka ta'e ilaallu. The term aromatic is derived from the word aroma meaning a pleasant smell. Aromatic jechuun jecha kamirraa derived ta'e aroma isa jedhu irraa. Aroma jechuun ammoo hiikkaan isaa pleasant smell. Foolii namatti tolu jechuudha. Foolii namatti tola jechuudha aroomaa jechuun. Kanaafuu aromaatik kan jennuun maal jechuudha? Foolii namatti tolu, hydrocarbonsii foolii namatti tolu kan qabaatan jechuudha. Which was originally used to describe naturally occurring compound with a pleasant smell. Kanaafuu inni kun maal describe godha? Compound naturally occurring compounds with pleasant smell. Compoundii kan foolii namatti toluun kan argamu ibsuudhaaf gargaara jechuudha. Aromatic kan jennuun kun isa kan ibsuudhaaf fayyada. At present ammatti ammoo the term is used without its original significance. Garuu ammoo yeroo ammaa kanatti termiin kun aroomaa jennuun kun yookiin ammoo aromatic inni jennuun kun mallattoo isaati original significant yookiin ammoo mallattoo isaa originala ta'een alatti gargaaraa jechuudha. Kana jechuun maal jennee jirra? Significance isaa maal ibsuudhaaf gargaara? Pleasant smell, foolii namatti tolu. Garuu ammoo amma akkasii miti jechuudha. Saniin alatti gargaara. Term is used without its original pleasant significance. Aromatic hydrocarbons are generally obtained from petroleum in the coal tars. Aromatic hydrocarbons kana maal irraa argachuu dandeenya? Petroleumii fi coal tars irraa argachuu dandeenya jechuudha. They are a group of hydrocarbons characterized by the presence of benzene ring or related structure. Inni kun hydrocarbonsii gruuppii hydrocarbonsii ta'ee amala akkamii kan qabudha? Bifa maaliitiin argama? Presence of benzene ring. Bifa benziniitiin, ringi benziniitiin argamaa jechuudha. Kana jechuun bifa geengooti yookiin ammoo wal qabatuun argamaa jechuudha. Yookiin ammoo related structure isa kanaan walitti dhiyaatuun benzinii kanaan. Some examples of aromatic hydrocarbons structures are given below. Mee haa ilaallu example isaaf kenname kana. Isaan kanneen jechuudha. Benzinii kan jennuun kan kaarbanii 6 akkasumas haayidroojinii 6 of keessaa qabuun benzinii jennaani. Bifa argaa jirtan kanaan inni kun haala kanaan kaa'amee jira jechuudha. Yookiin ammoo haayidroojiniin kun hundi isaatu irraa dhiisuu dandeenya. Maaliif beekamaadha waan ta'eef. Beekamaadha. Haayidroojiniin tokko jiraachuun isaa beekamaadha. Kanaafuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Yeroo kamitti hin jiraanne haayidroojiniin yeroo haala kanaan itti hidhamee jiru kanatti fakkeenyaaf mitaayil benzinii inni kun or toluun jennaan. Mitaayiliin kun yeroo itti hidhamu kana haayidroojinii maal godha? Haayidroojinii tokko of jalaa baasuudhaan asirratti hina waan ta'eef amma haayidroojinii meeqa qaba? Haayidroojiniin kunniin 1 2 3 4 5 jechuudha kan mitaayilii malti. Inni kun ammoo naaftaaliin jedhama. Haala kanaan isa kana walitti hidhuu dandeenya jechuudha. Akkasumas isa kanaan double bondii yookiin ammoo single bondii of keessaa qabu hin qabu jechuun hin dandeenyu jechuudha. Mee ni ilaalaa isanis. Benzene is the simplest aromatic hydrocarbons. Benziniin kun aromatic hydrocarbons keessaa simplest kan ta'edha. Baay'ee salphaa kan ta'edha. Its molecular formula is C6H6. Molecular formula isaa yeroo kamiyyuu isa kana jechuudha. Kaarbanii 6 fi haayidroojinii 6 qaba. Friedrich A. Kekulu in 1865 suggests that the 6 carbon atoms of benzene are arranged in the shape of hexagon. Namni kun maal jedhee ibse? Kaarbaniin benzinii keessatti argamu kun haala kamiin arreenji ta'a? Sheeppii maalii qabaata? Hexagon. Hexagonii qabaata jechuudha. Hexagonii kan jennuun maatii irratti kutaa sagalettis baratanii jirtanii akkasumas maatii irratti jiraachuu hexagon kan jennuun kan roga 6 qabu jechuudha. Bifa saniin ta'uu danda'a.
He also suggests a resonance hybrid structure. Akkasumas maal jedhee isa kana suggest godhe resonance qaba inni kun waan keessa zoru wayii qaba jedhee ibsa jechuudha. Kana jechuun wanti nuti arginu kun kan bifa triple bondii double bondii fakkaatu kun akkuma argaa jirtan benziinii irraa ilaalu. Inni sunis benziinidha. Akkuma argaa jirtan asitti bakka sadii kanatti maal fakkaata? Double bondii fakkaata, garuu double bondii miti inni kun resonance jedhama jechuudha. Maraa deema naanna'aa deema. Kanaafuu sanis maal godhee jira? Suggest godhee jira jechuudha. He represents benzene by the resonance structure in figure 1.10. Figarii kanarratti akkuma arginu kanatti maal godhee jira? Resonance godhee kaa'ee jira jechuudha. Isa kana haala kanaan akkuma argaa jirtan maal ta'ee jira inni kun kan amma as jiru kun deebi'ee ammoo maal ta'a? Asis dhaquu danda'a jechuudha. Haala kanaan wal jalaa deddeemaa deemu waan ta'eef isa kanaan maal jechuu hin dandeenyu, bakka takka taa'uu waan hin dandeenyeef double bondii hin jennuun akkasumas single bondii hin jennuun jechuudha. Walakkaa isaanii jiranii ilaalla. Inni kun ni jira. Haala kanaan isa kana ammoo yookiin ammoo garanatti deemuu danda'a yookiin ammoo garanatti deemuu danda'a jechuudha. Kallattii wal fakkaatatti wal jalaa deemuu danda'a. Haala kanaan isa kanaan resonance hybrid jennee haala kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. In which the two structures shown make equal contribution for the resonance hybrid or actual structure. Isaan kan inni ibsuu barbaadeeti. Figure 1.10 irratti jechuudha. Lamaanuu isuma bakka bu'uu danda'a. Kunis maal bakka bu'uu danda'a? Benziinii bakka bu'uu danda'a jechuudha. Haala kanaan yoo barbaanne haayidroojinii baasnee barreessuu dandeenya. Yoo dhiisnes isuma ta'a jechuudha. Haayidroojinii jiraatu isaanii beekna waan ta'eef. The bond in benzene are neither single nor double, but have an intermediate character between those of single bond and the double bond. Bondiin benziinii keessa jiru kun singilis hin jennuun akkasumas dabilis hin jennuun jechuudha. Garuu ammoo maal qabaata? Intermediate characterii qabaata. Amala jiddu galeessa wayii qabaata jechuudha. Kan single bondii fi double bondii jidduu jiru wayii qabaata. Garuu ammoo single bond hin jennuun double bond jechuu hin dandeenyu jechuudha. All the carbon bond in the molecule are same in length in the nature. Bondiin kaarbanii lamaan jidduu jiru. Kan lama fakkaatu kunis kan tokkotis maalidha? Leengitiin isaatii fi neechariin isaatis waluma qixa jechuudha. Since structure one or two given above are not the true structures. Structures of benzene molecule. The benzene ring is written in most cases in its resonance hybrid form as follows. Kan tokkoo fi lama irratti arginu kunniinis maali miti? True structurii benziiniiti miti jechuudha. Karaa baay'ee barreeffamuu danda'a. Keesii baay'eedhaan barreeffamuu danda'a jechuudha. Inni kunniin mee haala kanaan barreeffama jedha haa ilaallu isa kana. The 6 electrons in the hexagonal ring are delocalized. Isaan kunniin delocalized jechuudha. Elektirooniiwwan 6 asirra jiran kunniin. Kana jechuun bakka tokko taa'uu hin danda'anii jechuudha. Delocalized kan jennuun bakka tokko qabatanii taa'uu hin danda'anii gargar deemuu danda'anii jechuudha. Wal jalaa maal ta'aa deemanii naanna'aa deemanii jechuudha. From structure 1 in the 2 in figure 1.10 one may think that benzene has 3 double bond in the has the same chemistry as that of alkene. Maal fakkaatu danda'a? Akkuma argaa turre isuma kana iyyuu kan ilaallu taate maal fakkaata? Double bondii sadii waan qabu fakkaata. In the has the same chemistry as that of alkene. Alkiniidhaan maal wal fakkaataadha jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Garuu ammoo but this is not true. Garuu inni kun sirrii miti jechuudha. Benzene in the other aromatic hydrocarbons are not as unsaturated as alkenes because the 3 double bond in benzene are delocalized due to resonance. Garuu isa kana maal jennee ibsuu hin dandeenyu? Alkiniidhaan amala wal fakkaataa qaba yookiin ammoo unsaturated hydrocarbonsiidhaan amala wal fakkaataa qaba jennee ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif
Boondii nuti achi keessatti arginu kun kan beenziinii keessatti arginu kun waan maal ta'eef delocalized waan ta'eef waan reezonansii ta'eef jechuudha waan wal jala naanna'aa deemuuf maal jennee ibsuu hin dandeenyu double bondii of keessaa qaba waan ta'eef alkiiniidha jennee ibsuu hin dandeenyu jechuudha. They are more stable than alkenes. Isaan kunniin maalidha? More stable jechuudha. Caalatti stabiliidha. Alkiinii caala. They undergo substitution reaction to a far greater extent than addition reaction. Isaan kunniin maal gaggeessanii? Substitution reaction gaggeessanii jechuudha. Benziiniin kun maal caala? Addition reaction caala, which is a different characteristics compared to alkene. Amala alkiinii kanaan yeroo wal bira qabamee ilaalamu kan baay'ee garaagarummaa qabudha jechuudha inni kun. Physical properties of benzene. Amala fiizikaalaa kan benziinii yoo kan ilaalu taate, benzene is a flammable, colorless and volatile liquid with a characteristics smell. Inni kun benziinii kan jennuun kun haala salphaa ta'een maal ta'a? Boba'uu danda'a, akkasumas colorless bifa hin qabu, volatile liquid liquidii akkamiiti? Volatile kan ta'e kan maal ta'uu danda'u? Yeroo tokko tokko jajjabaachuu danda'u, yeroo tokko tokko ammoo liquidii dhangala'oo ta'uu danda'u, kanneen akka dhoqqee jechuudha. Waan akkasiisan amala akkasiisan qabaata. With characteristics smell. Amala akkamii wajjin? Amala smell ta'e wajjin kan foolii gaarii qabu wajjin jechuudha. It is non-polar in the immiscible with water but miscible with non-polar solvent like ether in the carbon tetrachloride. Inni kun non-polariidha, akkasumas maal hin ta'u? Watarii wajjin walitti hin dabalamu, bishaan wajjin walitti dabalamuu hin danda'u jechuudha. Non-polarii waan ta'eef bishaan ammoo polarii sababa saniif. Akkasumas maalidha inni kun? Walitti dabalamuu danda'a jechuudha. Maal wajjin? Non-polarii wajjin, kanneen akka etarii fi carbon tetrachloride wajjin walitti dabalamuu danda'a. It freezes at kan inni itti freeze ta'uu danda'u poointii meeqarratti? 5.4 degree Celsius dha. Kan inni ammoo itti boil ta'uu danda'u, kan itti danfuu danda'u 80.4 degree Celsius irratti danfuu danda'a jechuudha. It is carcinogenic or cancer causing substance. Substance inni kun maal jedhama? Substance kaansarii cause godhuudha, sababa ta'uudha jechuudha jedhamee haala saniin beekama. Benzene is a good solvent for fats, gums, rubber etc. Inni kun akkasumas solvantii baay'ee gaarii ta'edha jechuudha. Maaliidhaaf? Faatii garagaraatiif, akkasumas gums kan jennuun kanneen akka maastikaa jechuudha, hancaqqeessa jennuun san, yookiin ammoo rubber haqxuu garagaraatiif baay'ee gaariidha jechuudha inni kun. And is used in manufacture of dyes. Akkasumas manufacturing maalii keessatti? Daayingii keessatti, yookiin ammoo kalarii garagaraa keessattis nu gargaara jechuudha. Drugs in the explosives. Akkasumas diragii garagaraa, qorichoota garagaraa oomishuufis, dhukaasota garagaraa oomishuufis nu gargaara jechuudha. Physical property isaa isa kana fakkaata. Chemical properties of benzene. Chemical property isaa yoo kan ilaalu taate, benzene in the other aromatic hydrocarbons are more stable than alkenes in the alkynes due to the stability of the aromatic ring. Benzinii fi aromatic hydrocarbons biraatis more stable dha jechuudha. Sirritti si'aawudha. Maal caala? Alkiinii fi alkaayinii caala. Sababa maaliitiif? Sababa due to the stability of aromatic ring. Sababa stability aromatic ringii kanaatiif isaan kun alkiinii fi alkaayinii caala maalidha? Stable dha jechuudha. It neither dechlorize bromine water nor is reactive towards cold potassium permanganate solution. Inni kun maal hin ta'u? Bromine watarii bakka inni kun jirutti maal hin ta'u? Walitti hin dabalamu jechuudha. Dechlorize hin ta'u, akkasumas reactive hin ta'u jechuudha. Maal wajjin? Cold potassium permanganate wajjinis maal hin ta'u? Reactive hin ta'u jechuudha. However, benzene undergoes the following reactions. Garuu ammoo benziniin kun maal gaggeessuu danda'a? Reactioniiwwan kanneen gaggeessuu danda'a jechuudha. Tokkoffaa combustion reaction isa jennuuni. Combustion reaction jechuun ilaalee jiranii beeytanii maal keessatti gubachuudha? Oksijiinii wajjin gubachuudha jechuudha. Benzene is highly inflammable.
Benziiniin maalidha? Sirriitti inflammabilidha jechuudha inni kun. It burns with smoky luminous. Seeraan hin gubatu jechuudha. Inflammable kan jennuun kun inflammable kan jennuun kun maaliin ta'u seeraan gubatu hin danda'u. It burns with a smoky luminous flame to form carbon dioxide in the water. Carbon dioxide fi watarii kana bishaan kana oomishuudhaaf maal ta'a yeroo gubatutti smoky luminous qabaachuudha. Labooba aara ta'e qaba. Haala kanaan inni kun yeroo wal nyaachisu maal arganna? Carbon dioxide fi watarii akkasumas hiitii arganna jechuudha. Substitution reaction. Lammaffaan substitution reaction jedha. The reactions of benzene are chiefly substitution but not addition reaction. Reactioniin benziiniin kun gaggeessu maalidha? Substitution reaction jedha. Garuu ammoo addition reactionis ni gaggeessa jechuudha. Garuu ammoo seeraan akka substitution reaction gaggeessanitti addition reaction hin gaggeessu. In this reaction, hydrogen atoms from the benzene ring is replaced by another atom or group. Reaction kana keessatti hydrogen atomii wayii maaliin bakka bu'a? From the benzene ring kana keessatti hydrogen wayii keessaa baasuudhaan atomii biraatiin yookiin ammoo groupii biraatiin bakka buusna jechuudha. Halogenation yoo kan ilaalu taate halogenation jechuun inni beektanii halogenation jechuun halojiinii warra garee torba fayyadamuudha kanneen akka biroomiinii, kilooriiniiti. Kanaafuu isa kana haala kamiin edaanee yeroo jennetti maal goona? As akkuma arginu inni kun benziiniidha. Yeroo kilooriinii kana wajjin wal nyaachisnutti bakka inni kun jirutti almuuniyam kiloraayidiin bakka jirutti maal goona? Yookiin ammoo ayiraniin bakka jirutti ayiran kiloraayidii yookiin ammoo almuuniyam kiloraayidiin bakka jirutti jechuudha inni kun. Kanaafuu maal goona? Haayidroojinii tokko keessaa baasna jechuudha. Akkuma argitan haayidroojinii shanii deebi'ee jira. Kilooriinii tokko edaana. Kan asii baasnu kan ammoo kilooriinii hafee wajjin wal nyaachisnee haala kanaan isa kana oomishuu dandeenya jechuudha. Benziiniin haala kanaan kennama. Inni kun istiraakchariidha yoo kan bakka buusnu ta'e. Kanaafuu haayidroojinii asii baasne sana maal goona? Kilooriinii galchinaa san booda kan hafan kana haaluma kanaan barreeffannaa jechuudha. Kilooroo benziin jedhama inni kun ammoo benziiniidha. Maqaa isaa haala kanaan kennuufii dandeettanii. B irratti ammoo nitration nitrationidha jechuudha. Concentrated nitric acid mixed with some concentrated sulfuric acid react with benzene at moderate temperature to form nitrobenzene. Nitric acidiin kan concentrate ta'e maal wajjin mix ta'a? Sulfuric acid wajjin mix ta'e san booda bakka maal jirutti bakka temperature moderate ta'e jiddu galeessa ta'e jirutti maal nuuf kenna? Nitrobenzene nuuf kenna jechuudha. Haala kanaan akkuma arginu inni kun benziiniidha. San booda yeroo kana wal nyaatutti isa kana haala kanaan adda baasuu dandeenya jechuudha. San booda haayidroojinii tokko asirra hir'isuudhaan haayidroojinii shanii deebisnee maal goona? Naayitiroojiin daayoksayidii kana itti hiinaa jechuudha. Itti hiinaa san booda haayidroojinii asii baafne ammoo OH tana wajjin bishaan nuuf kenna jechuudha. Haala saniin istiraakchariidhaanis haala kanaan kaa'uu dandeenya. Sadaffaa irratti ammoo sulfonation jedhama jechuudha. Inni sadaffaan benzene react with concentrated sulfuric acid. Sulfuric acid concentrate ta'e wajjin benziiniin kun react ta'a wal nyaata. Isa kana wajjin wal nyaate san booda at room temperature to form benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid oomishuudhaaf temperature dareetti isa kana oomishuudhaaf wal nyaataa jechuudha. Haala kanaan erga wal nyaate booda maal nuuf kenna? Akkuma argitan haayidroojinii tokko ammas irraa hir'atee jira jechuudha. Shanii deebi'ee jira. San booda isa kana maal goona? Finnee akkuma jiruun bakka haayidroojinii sanitti hiinaa jechuudha. San booda haayidroojinii asii baafne kana isa kana wajjin watarii nuuf kenna jechuudha. Haala kanaan istiraakcharii isaa kaasuudhaan ilaaluu dandeenya. Sadaffaa irratti ammoo addition reaction. Isa kana waan baay'ee akkanatti hirtattaraa jiruuf yeroo darbe keessa baay'ee ilaalaa waan turreef isa kana walitti hidhuun isin dhibu jechuudha. Istiraakcharii isaatti gargar ta'e malee bakkuma haayidroojinii isinitti maal godhuudha? Deebisnee isa kana itti hidhuudha jechuudha. Inni kun maaliif akkana ta'e yoo kan jettan taate istiraakcharii kana addatti yoo kan kaasu taate haala kanaa waan ta'uuf bakka haayidroojinii isuma san haala saniin buusuu dandeenya jechuudha. Sadaffaa irratti addition reaction. Benzene undergoes addition reaction under special condition. Conditionii haala qilleensaa baay'ee special ta'e kan adda ta'e wayii jalatti maal godha? Addition reaction kana gaggeessaa jechuudha. Mee example kana ilaalu.
When a mixture of benzene vapor and hydrogen is passed over fairly divided nickel catalyst at 200 degrees Celsius, cyclohexane is formed. Yeroo beenziin vaaparii fi haayidroojiniin walitti dabalaman maaltu uumama? Saayikiloo hekseenii kanatu uumamaa jechuudha. Bakka maalitti? Nikeel kaataaliisiin digirii 200 irratti bakka ittiin jirtutti, digirii 200 Celsiusitti bakka nikeel kaataaliisiin jirtutti. Akkuma argaa jirtan haala kanaan erga wal nyaachisnee booda maal arganne? Isa kana argannaa jechuudha. Maaliif inni kun haala kamiin 12 ta'uu danda'e? Kaarboniin akkuma arginu 6 as meeqa jira? Haayidroojiniin 3 baay'isu 2 meeqa taati? 6 taate jechuudha. Kanas 6 waan ta'eef yeroo walitti hidhaanu 12 ta'a jechuudha. Yookiin ammoo haala kanaanis isa kana haala kanaanis saayikiloo hekseen isa jedhu kana barreessuu dandeenya jechuudha.